Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu har'as keessummaa haaraa waliin walitti deebineerra keessummaa keenya har'aa waliin wal isin barsiisa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdanii. Eenyu eessaa dhuftee maalluu qabattee dhufte keessummaan keenya har'a? Girmaa Raddaan jedhama. Iddoon dhaloota kootii kaaba Shawaa ganda Dirree Siloola Geexoo dhukee jettan aladhe. Sirba haaraa wayii qabadheen dhufe. Isaa uummata tokko biraan ga'uufan gara istiidiyoo keessanii dhufe naaf feeru kechaniif kabajamaa galatooma. Hayyee irra deebinaatis galatoomii baga nagaan dhufte siin jenna. Egaa torbee lamaan dura yookaan guyyaa 15 yookaan 14 waan akkasiin dura sirba tokko gadhistee turte. Mee waa'ee sirba sanii irraa haasofnaa. Sirba garuu durumaan keessa turte jechuun osoo kilippiillee gadhiisin maal isaa ta'u fedhii sirbaa duratti qabdaayyumoo akkasumatti akka caarraa artiin bakka ta'e ofitti fufte. Fedhii sirbaallee duran qabu hiriyaa kiyya tokko ture hangara sirba kanaallee na fide. Darajjee Daggafaa jedhama amma lubbuudhaan hin jiru. Sababuma isaatirraan kan ka'e anaan ofii kotee hojjedhee amma yeroo dhiyootti gadhiiseera. Bu'uura kanaa ta'e weellisa Darajjee Daggafaa jedhama amma lubbuudhaan hin jiru. Balaa isaatiin gara sirbaa dhufe. Isatu sababa sii ta'e moo ati sirba maqaa isaatiin sirba hojjechuuf jechuun akka ifa ta'uuf? Isumatu akka gara sirbaa dhufu maafis sirbine maaf aartii kana keessan galleedhe. Yaada naa dhiyeessee yaada isaa san irratti hundaa'e tanaanis sanan gara na dhufe malee. Sagalee kee baay'ee jaalataa jechuudha. Kana jechuun iyyaaltee jechuudha gaa osoo amma sirba oofishaalii osoo sirba hojjettee osoo gadi hin dhiisiniin dura akkuma nama kamiyyuu iddoo tokko tokkotti sagalee iyyaalta yookaan ofii keetiifillee yookaan namaafillee. Ni yaala iddoo sargii adda addaa iddoo waan garaagaraa qophii garaagaraati irratti nan yaala. Sababuma isaan irraan na argeenis akkan gara kana dhufu na jajjabeesse. Hayyee. Sirba maal jedhaa mata dureen sirbichaa yeroo duraatiif hanga gadhiste kun? Yaa Galuutoo jedha. Yaa Galuutoo. Qabiyyeen isaa maal? Jaalala moo waan baay'ee dhaga'a of keessaa? Jaalalas ofuma keessaa qaba. Irra caalaan uummataati. Naannaa keenyatti sirba sirbamu sirba uummanni sirbu. Isumarratti hundaa'etanii uummanni waan jaallatu jedhee waan uummataa tan sirbame. Jaalalas of keessaa qaba. Bareeda. Mee sirba yaadachiisnu xiqqoo ishii sirbicha moo kaameeraa kana hin saalfattaa ilaata? Sirba kee yaa yaadannu mee? Sirbichi isaa Abbabeetoo yaa Abbabee kottu kottu siin jetti ijoolleen bushooftu. Abbabeetoo yaa Abbabee kottu kottu siin jetti ijoolleen bushooftu. Abbabeetoo yaa Abbabee xiyya kottu aadaa kan keetiin hin boontu. Abbabeetoo yaa Abbabee xiyya kottu aadaa kan keetiin hin boontu. Abbabeetoo yaa Abbabee xiyya kottu aadaa kan keetiin hin boontu. Abbabeetoo yaa Abbabee xiyya kottu aadaa kan keetiin hin boontu. Abbabeetoo ilaali yaa Abbabeetoo. Abbabeetoo yaa Abbabee warraagaa. Si muksiisa halkan dibaarraa si yoofa siifan dhagaa warra raagaa siifan dhagaa warra raagaa yaa Abbabee kottu kottu guddisa ijoollee bushooftu. Yaa Abbabee kottu kottu guddisa ijoollee bushooftu. Jedhee itti fufa. Gulana ka viidiyoo isaa editarri keenya itti galcheetoo sagalee kanaaf isa wal bira siifaa qabu bareeda garuu ammam yeroo dheeraas itti fudhate? Dhammaantinuma qaba. Yeroo dheeraas fudhachuu baatu akkana ji'oota afran shanan tokko keessatti dhufe. Waraabbii isaa dabalatee maal dabalatee? Yeedaloof walaloo isaa sii kenna. Kan uummataati bakka an uummataati. Sumatu fudhatee barreesse? Anumatu fudhatee barreesse waan uummata keessa jiru waan ta'eef badaas nama rakkisu. Uummanni kun dureessa baay'ee jechuun wanni hojjetamu baay'ee jira.
Kanaan wal qabatee fiidbaakiin jiru maal fakkaata ree guyyoota xiqqaate guyyoota 10 wayii darbeera gaarii si ilaalamaa jira. Homaan jedhu ilaalamaa jira. Anis fuulli kiyyaa haaraadha waan ta'eef uummata biratti akka yaades ta'uu baatu inuma deemaa jira homaa miti. Gara fuulduraa haamileen jiru maal fakkaata hojjechuu irratti karoora qabdamoo gara biizinasii biraatti ceeta. Ittuma fufee dabaluufan yeroo dhiyootti qophiirra hin jira. Sirba biraa. Sirba biraa. Kanaan wal qabatee immoo sirboonni baay'een warri lafaa bo'oon yeroo baay'ee jechuudha chaalenjii baay'ee argu sirba isaanii hojjetanii xumuranii eega xumurame boodas immoo uummata bira gaheetoo fiidbaakii jiru arguuf chaalenjii baay'ee jira. Ati kanarratti maal jetta yookaan immoo akkan eegenaaf hin taane itti hirtaa ammayyuu amma tokko waan gaarii eegdeeyyuu jechuudha. Kunin chaalenjiidhuma nama quunnamu tokko jedhanii lama jedhu. Ati garuu ammas onnee hin qabaa jetta. Akka yaadanaaf hin taane wanni hin jedheefi tokkoffaa ani uummata kana fuulduratti haaraadha. Waan lama sadi yoon deddeebisee hojjedhe uummataanis wal baruu hin danda'a. Gaafa san immoo kana caalaa anan deebisee gadhiisu sirbin haaraa gana hojjedhu uummata wal beeksisuu danda'a. Agasittis garuu ammas waan badaa jibbamuu miti har'a guyyaa 15ffaa isaati ergan gadhiise amma ta'e tokko inuma deemaa jira. Maalirra jira? Homaan jedhu deemaa jira. UTV kamirra jechuudha. Akka ilaalamu. Oromiyaa Art Institute kan jedhudha. Okay, Oromiyaa Art Institute irra jira. Sarra jira. Achirratti deemanii na jajjabeessuu danda'anii. Asumaan ergaa kootan dabarfadha. Dhaqaan alaala jettaa. Dhaqaan alaala. Oromiyaa Art Institute kun homaan jedhu sirboota ijoollee lafaa ba'u yeroo baay'ee numa fudhata. Keetillee achirra jira jechuudha. Achirra jira kiyyallee. Sirba ka tasan itti dhufe jettee egaa itti dhuftee booda asumaan hafuu koon oolu jechaa jirta sitti toleera jechuudha. Natti tolee jira. Wanni tokko hojii sodoo ta'e haga itti seentutti gaafa itti seente sanii hojii tokko gaafa hojjettee milkaa'uu baattus istiimii ambiraallee jijjiiratan nan milkaa'an jettu waan hamilee qabduufu innis sumarra dhaabbadhee tan gara fuulduraatti tan deema kan hin jedhu. Kanaafuu ittaan fufaayitta. Kiliippii gaafa hojjettu garuu kaameeraa ilaaluuf akkami? Ija laaftanatti fakkaata. Habtaamuuf innee dhufuu dinnee lafa. Abboo maal taate na laalaa haasa'isiin jedhaa isila. Hiriyaadha natti fakkaatee sochi. Habtaamuudhaan hiriyaadha. Baay'ee wal jaalana baay'een kabaja. Wadoo finnee raannee xiqqoo nu baarsa jedhee tayyaada. Dabaree siin kennu habtaamuun ol dhufee akkasitti callisteetii moti maaloo nan haasa'ayyuu osoo jette. Habtaamuun kaa yeroo baay'ee hiriyaa kuteetti hariiroo waliin qabdu. Anis yeroon itti siqee baru akka TikTok irraa sanii moti nama gaariidha. Siifoo akkam? Nama gaariidha. Garuu aariin danda'u. Aariin danda'u nan tuqinaadha. Nan tuqinaadha. Yoo tuqame immoo wanni tuqame tokko haaruun dhiisu malee amala bareedaa qaba. Amala riyaasa wajjiniin kolfee taphatu qaba. Habtaamuu akkasittan ibsa. Baay'ee bareeda. Inni illee jiraatee osoo si ibsee gaariidha. Egaa akka ogeessa yookaan immoo akka gara fuulduraa nama artii keessa itti fufuuf jirutti jechuudha. Sirboota biraallee hojjechuuf yaadarra hin jira jetteerta. Nullee milkooftee too akka deebinee wal agarru abdiin qaba. Dhaamsi qabduu jiraatte yookaan immoo wanti nu dabaluu barbaaddu jiraate. Dhaamsi nani qabu duraan dursee istiidiyoo keessaan baay'een galateeffadha. Naa galatoomadha yeroo keessan aarsaa gootanii asitti na yaamtanii akkan uummata kiyya fuulduratti mul'adhu waan na gootaniif galatoomayi. Uummata kootan immoo yuutuubicha sanarra deematti na laalaa wal guddisnaa na guddisaa hin jedha. Na jajjabeessaa. Na jajjabeessaa. Waan biraa wanti nu dabaltu jira. Ragada fa'aa hin dandeessa jedhu soobamoo.
Sirbi keessu ragada hin qabu? Hin qabaan irra ganne malee. Irra ganne? Ani irra ganne sirbichi. Mormi kun amma ragadaaf oolee hin beeku? Ragadaaf oolee beeka amma dadhabuun oolu gara dullumaatti deemuuf. Ganaa hojjechuuf deemtaa miti. Ay girmaa mudii qabattaa miti. Sitti haa tolu dhugaa nullee dhuftee jechuun garuu ija laafta. Namni artii keessa jiru immoo cabsee itti ba'uu qaba. Kana jechuun waan dubbachuu qabdu dubbatteerta garuu akka nama artii keessatti itti fufuuf yaalirra jirutti yookaan immoo hojiirra jirutti itti cabsuu qabda. Ija jabina barbaachisa artiin kun. Ija jabina jechuun safuu cabsuu osoo hin ta'in waan jiru kallattiidhaan artii jechuun hubattee hubachiisuu waan ta'eef jechuudha. Sirba kee immoo amma tokko laalee tanan si waame anis irra deebi'ee ilaala tokko jedhee view tokko akkasii dabalu contribute nan godha. Galatoom. Ayyee. Kanumaan gargar baanamoo geerrarsa fa'aa hin jaalattaa? Geerrarsa nan jaaladha xiqqoo. Geerrarsa durii keessaa kan naannoo isaa ta'uu kan bakkee biraa onnee gootatu si keessa jiranatti fakkaata. Hin jira. Geerrarsa abbaa jaalattuu meerraanuu kaasitii kanumaan gargar baana. Qarqaraan lolan jennaan kecha gadi baatee aalamu. Qarqaraan lolan jennaan keessa gadi baatee aalamu. Qarqaraan isin lollee keessa gadi baanaan isin tollee. Qarqaraan isin tollee keessa gadi baanaan isin tollee. Yaa saffaa geeteen naltee asee geeteen naltee. Yaa saffaa geeteen naltee yaa saffaa geeteen naltee asee yaa korma koo shakashakii yoo si gamtee. Yaa saffaa shaaroo lammii asee shaaroo lammii. Yaa saffaa shaaroo lammii yaa saffaa shaaroo lammii asee yaa goota koo. Keessa namaan beektu namni. Keessa namaan beektu namni? Ija laafina kollaalina keessi koo onnee qabaa jetta. Baay'ee gara keessumaayyuu gara shawaa kaabaa kanatti waa'ee goototaa sirboonni kun amma uummataa ta'aniiru miti. Namni bakkuma kamittuyyuu namni hin sirba. Ejjattuu sirbama. Sirba gootatti waan ta'eef. Gooti bara baraan inuma yaadataman irraa uffatamu. Amma immoo goonni biraa amma torbeen kun immoo torbee Hacaaluuti. Yeroo Hacaaluun lubbuun isaatti darbe jiini kun akkasitti yaadatamaa jira. Goota gatii jetteef. Seenaan hin dagatu bara baraan yaadatama. Namni waan gaarii hojjete tokko waan namni sabaa hojjete tokko inni illee lubbuun isaa yoo darbe seenaan isaa hin dagatu bara baraan yaadatamaa jeenis. Kanaafuu warri jiru immoo gootota darban akkanatti kaasuun akkanatti faarsuun kanuma nama hundaati keessumaayyuu immoo artistoota irraa yookaan immoo weellistoota irraa sirriitti eegama. Kana irrattis gara fuulduraa hojii manaa fudhatanii hojjettuu jedheen amana. Hojjetamaa jira baay'ee Asaffaa irraa kaasee Agarii irraa kaasee gootota baay'eef sirbameera. Garuu kan hin sirbamneefis baay'eetu jiru irratti hojjetamuu qabu gara fuuldura. Irratti hojjetama. Seenaan isaan hin dagatu. Turtii keenya irraa kanumaan goolamuuf deemna. Yeroo biraa immoo sirbi amma jettu kun milkooftee hojiirra siif oolee deebinee kabuudha agarru ta'a jedheen yaada. Ammasitti garuu jajjabaadhu siin jedha waan gaarii siif hawwa. Galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa galatoomadha. Qophii gabaabduu fi miidhagduu waliin taasisnee jirra jedheen yaada. Turtiin waliin taasistaniif guddaa galatooma. Thank you.